reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoobsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Kabuni bayata kaitan farsa indadabu arsan galata ko isa kakabu ya wakayo ango ko sinjala ergo ko ya gofta ko kata ko siwa kesha motiko ya wakayo ango ko sinjala ergo ko ya gofta ko kata ko siwa kesha motiko kanya jamte siwa mana mariadina sina nola faarfataa Efreem Gazuutii kan isin amma dhageessani. Efreem keessummaa keenya irraati waa'ee tajaajila isaatii waan nu taphachiisuu qabaa ergaa sagalee Waaqayyoo booda dhiyaata. Ergaa sagalee Waaqayyoo immoo kan nuuf fiduu obboleessa keenya hojjetaa Wangeelaa Tasfaayee Daggasaa as biyya Noorweey Yuunivarsiitii Stavanger irraati. Obboleessi keenya Tasfaayeen barsiisaa sagalee Waaqayyoo qofaa miti, bu'aa ba'ii keessa darbee har'a ga'ee dinqii guddaan ittiin Waaqayyo isa waame kan ibsu dhuga ba'iinsaa jireenya isaatii nu hireera. Isa garuu yeroo biraa isinii dhiyeessinaa. Har'aaf mata duree Waaqayyo warra gatamaniif baraaf yeroo fida jedhuun sagalee jajjabinaa nu qabatee dhiyaateera. Nagaa isin gaafachuu hin daganne attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qopheessaan sagantaa kanaa ana Roobsa Makkootii. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kabajaanan isin affeera. Kunu gadan de mandebi goftata bara debi mar mofe so kandidi madidi chenne no gider wata mofe mar wata mofe kunu gadan de mandebi goftata bara debi mar mofe oh wata mofe oh wata mofe oh wama mofe oh wama mofe wata mofe wata mofe wata mofe wata mofe wama mofe wama mofe wama mofe wama mofe. Gooftaatti kan jaallatamtanii amantoonni saba Waaqayyoo kaabaa, kibbaa, bahaa, dhihaa, qilleensarra, galaanarra, kallatti addaa biyya lafaa kana hundumaa keessa iddoo garaagaraa teessanii karaa sagalee raadiyoo Wangeelaa warra Awurooppaa sagalee misraachoo isinii darbu dhaggeeffachuudhaaf qophooftanii kan jirtan nagaaniif ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa arra sagalee Waaqayyoo isinii firuudhaaf kanan gara keessan dhufee ani hojjetaa Wangeelaa Tasfaayee Daggasaa jedhama. Waaqayyo Gooftaan na gargaaree amma barumsaaf gara biyya ambaan jira. Kanaan carraa argadhee sagalee Waaqayyoo isin jajjabeessu, sagalee Waaqayyoo iddoo isin kuftanii isin kaasu, sagalee Waaqayyoo dukkana keessan ibsu, keessuma haala amma biyyi keenya keessa jiru gaddaaf, yeelloo, boo'icha, beela wantoota garaa garaa kana keessatti sagalee cimsee nama dhaabu
qabadhee gara keessan immoo dhufu Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Akkasumas immoo carraa kana akkan dubbadhuuf kan naaf kennan obboloota keenya karaa raadiyoo wangeelaa warra Awurooppaa warra tajaajilan halkaniif guyyaa dadhabne tun jedhin sagalee qulqulluu sagalee Waaqayyoo gara keessan fidan kanaaf kadhadhaa jajjabeessaa bukkee dhaabadhaa. Waaqayyo immoo hojii isaa kana keessatti hin hojjeta. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kutaan har'a qabadhee gara keessan dhufu kun macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7 lakkoofsa 3 jalqabee nan dubbisa. Isin garuu tokko jalqabdanii hamma lakkoofsa 7tti dubbisuu dandeessu. Karaa mandarichaa dura namoota dhukkuba lamxii qaban 4 ture. Isaan walii isaaniitiin maaliif hamma dhumnutti as teenya? Nuyi gara mandarichaa dhaqna. Yoo jenne achi beelli waan jiruuf hin dhumna. Yoo asitti hafnee hin dhumna. Waan ta'eef yoo nu baraaran hin jiraanna. Yoo nu ajjeesanis inuma dhumna. Kottaa gara buufata warra Sooriyaa dhaqnee ofiin kennina jedhani. Gara buufata Sooriyaa dhaquudhaaf dimimmisa galgalaa in ka'an. Yeroo daarii buufata Sooriyaa ga'an garuu namni tokko illee achi hin turre. Loltoonni Sooriyaa sagalee konkolaataa, sagalee fardeeniif sagalee loltoota baay'ee akka dhagaan Waaqayyo waan godheef walii isaaniitiin mootiin Heetotaa fi mootiin Gibxii akka nu rukuttaniif mootiin Israa'el nutti bituusaa ilaalaa jedhanii. Kanaaf dimimmisa galgalaa ka'anii in sokkan. Dunkaanota isaanii, fardeen isaanii fi harroota isaanii buufata isaanii akkuma jiranitti dhiisanii lubbuu isaanii jalaa in ba'an. Jarreen dhukkuba lamxiin qabaman sun gara daarii buufatichaa dhufanii dunkaana tokkotti ol galanii nyaatanii dhuganii kana booddes meetii warqee fi uffata fudhatanii dhaqanii in dhokfatan. Ammoo deebi'anii dunkaana isa tokkotti ol galanii achi keessaa immoo fudhatanii dhaqanii dhokfatanii. Kana booda walii isaaniitiin guyyichi guyyaatti misraachoo himan waan ta'eef nuyi har'a calluma jechuu keenyaan waan gaarii hin hojjenne amma lafti bari'utti yoo turre adabbiin nurraa argata. Kanaaf kottaa ammuma gara mana mootummaa dhaqnee hin himna jedhani jedha. Haleluuyaa. Kan gooftaa keenya bara baraan haa eebbifamu. Kutaa sagalee kanarra dhaabadhee mata duree akkana jedhuun torban lamaaf akkas torban sadan tokko isin wajjin hin turu barbaada. Waaqayyo warra gatamaniif baraaf yeroo fida. Hubadhaa. Waaqayyo warra gatamaniif baraaf yeroo fida. Baraaf yeroon wal faana adeemu jireenya dhala namaa keessatti. Kanaaf kutaan iddoo kana keessatti arginu kun iddoon kun eessa yoo jenne yookis biyyichi maal fakkaata yoo jenne Samaariyaan kun magaalaa guddoo kan mootummaa Israa'el kan taate kaaba mootummaa Israa'elitti kan argamtudha. Keessumaa qomoon Efreemii fi qomoon Minaasee kan taatedha. Kan keessatti jiraatan qabeenya lafa isaaniiti, biyya isaaniiti, mootummaa isaaniiti. Kanaaf mootiin Sooriyaa Ben-Haad buufata isaa tilmaammatee iddoo akkasii haa ta'u jedhee hojjettoota isaa warra gurguddoota wajjin mari'achaa utuu jiruu Waaqayyo waaqarraa dhaga'e. Hubadhaa. Ben-Hadaad kun mootii Sooriyaati. Inni lafa bal'ifachuu barbaada. Inni qabeenyaa isaa bal'ifachuu barbaada. Maaliin humnaan, maaliin meeshaan, maaliin lolaan. Warroonni loluudhaaf inni ka'u kun garuu namoota Waaqayyoon dhagaan, namoota Waaqayyo wajjin jiru, namoota Waaqayyo kakuu irraa qabu loluudhaaf qophaa'ee yaada korataa jira, yaada mari'achiisaa jira. Kan egaa Waaqayyo waaqarraa dhaga'e. Sagalee kana kan dhaggeeffachaa jirtan biyyoota ardii biyya lafaa kanarra teessanii yeroo ammaa kana sagalee dhaggeeffachaa jirtan isa diinni keessarratti mari'atu sana Waaqayyo argeera. Fiixaan hin ba'u jedha Waaqayyo. Waaqayyo diina kee durseera. Yaa nama Waaqayyo, yaa garbicha Waaqayyo, yaa garbittii Waaqayyo hin sodaatiin. Waaqayyo diina keenya durseera. Waaqayyo diina kee durseera. Mareen diina kee galman ga'u. Waaqayyootu maree jal'ootaa diiga. Haleluuyaa. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kanarraan kan ka'e sagalee Waaqayyoo Elsaayi akkana jedhee itti erge. Elsaayi raajiin Waaqayyoo bara sana kan jiraataa ture. Namni Waaqayyo afaansaa
keessa taa'ee mootummoota gorsu, mootummoota qajeelchu, mootummoota sirreessu nama akkasiiti Elsaa'i kun akkanattiin jedhega. Karaa isin irra darbaa jirtan sana warri Sooriyaa karaa sana gad dhufaa jiru waan ta'eef karaa sana hin darbina jedhee ergaa gara mootii Israa'elitti erge. Mootiin Israa'elis sagalee kana dhaga'ee yeroo baay'ee of hin oolchi jedha sagalee Waaqayyo. Hallelujah. Namoonni sagalee Waaqayyoo dhagaan hin oolu. Mootoliin sagalee Waaqayyoo dhagaan salphina oolu, du'a oolu, leeyyoo oolu, salphina oolu, rakkina oolu, gidiraa oolu. Sababni isaayyuu Waaqayyo oolchaadha. Waaqayyo danda'aadha. Waaqayyo abbaa humnaati. Waaqayyo mirga qabeessa. Kanaaf ijoollee isaa hin oolcha Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf yaa obboloota kun mootiin Israa'el sagalee Waaqayyoo dhaga'uu isaarraan kan ka'e hin oole jedha. Galanni Gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo aboo waan qabuuf nama hin oolcha. Dubbiin Waaqayyoo jalqaba keenyaaf dhuma keenya beeka yaa obboloota keenya. Ijaa biyya lafaa kana keessa dhufne jiraachuu jalqabne tun ta'in garaa haadha keenyaa keessatti yommuu nun jiraannu kaasee Waaqayyo Gooftaan nu beeka. Kanaafiti kutaa kana keessatti sagalee Waaqayyoo dhagaa jedhee Elsaa'is dhufeeti magaalaa kanatti. Magaalaan kun egaa loltoota Ben-Hadiin, loltoota Sooriyaatiin marfamteetti. Loltoonni Sooriyaa biyyattii qabataniiru. Ikoonomiin biyyichaa gadi bu'eera. Hiyyumni guddaan biyyicha keessa galeera. Namni waan nyaatu dhibeera. Sammuun namaa hiyyummaa, kiisiin namaa hiyyummaa, golli namaa hiyyummaa, beekaan hiyyummaa, mootiin hiyyummaa. Hiyyummaan biyya lafaa dhaale. Yeroo akkasii keessatti inni badhaadhaa nama godhu sagalee Waaqayyoo gara isaanii dhufe. Maal jedhee dhufe? Lakkoofsa korraa akkana jedha. Yommus Elsaa'i dubbii Waaqayyoo dhagaa. Waaqayyo boryoowwan karaa Samaariyaa duratti daakuun ba'eessi akka kiiloo 7 fi walakkaa, meetiin tokko garbuun akka kiiloo 15, meetiin tokko in gurguramu jedhee. Ajajaan duulaa inni mootichi erge Elsaa'i nama Waaqayyo sanaaf deebisee hammatuma Waaqayyo ittisa bantii Waaqaa bane iyyuu wanti kun hin ta'are jedhee Elsaa'iin immoo ija keetiin in argita garuu isa keessaa waan tokkollee hin argitu jedhe. Hallelujah. Waaqayyo Gooftaan maccaa warra gatamaniif bara yeroo fidu isa dura garuu sagalee isaa erga. Akkuma obboleessi keenya faarfataan waa ta'uuf jedhe. Waa ta'uufi dura wanti ta'u jira jecha jireenya namaa irratti, biyya irratti, qalbii namaa irratti, jireenya bultoo namaa irratti, gaa'ela namaa irratti, barumsa namaa irratti. Sababni isaayyuu waan haaraa ta'uufi, waan argameen beennee ta'uufi, waan haaraa dhalachuufi Waaqayyo kana qopheesseera. Akkana jedhee Waaqayyo boru waan haaraa ta'a. Akkana jedhee Waaqayyo boru wanta siniin abjootiintu siniif ta'a jedhee Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf karra Samaariyaa kana yookiis immoo balbala Samaariyaa sana duratti namoonni lamxiidhaan 4 qabaman kun yeroo beelli guddaan biyya kanarratti qaqqabu namni isaan yaadatu hin dhibe. Beelli kun ta'uu isaarraan kan ka'e kuusiin gugeewwanii, mataan harreewwanii qarshii guddaa baasuutti ka'e. Qarshii guddaatti gurguramuutti ka'e. Namni nama nyaachuu jalqabe. Argitu dubbiin Waaqayyoo gaafa iddoo dhabu biyya keessaa, dubbiin Waaqayyoo gaafa iddoo dhabu gola namaa keessaa hiyyumatu dhufa. Hiyyuma hafuuraa dhufa, hiyyuma foonii dhufa, hiyyuma ikoonomii dhufa, hiyyuma sammuu dhufa, hiyyuma siyaasaa dhufa, hiyyuma hawaasummaa dhufa. Kanaaf inni kana sirreessu garuu sagalee Waaqayyoo har'ayyuu warra gatamaniif baraaf yeroo fida. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Namoonni gataman kun eenyu isaanii yoo jenne qomoo Israa'el sagalee Waaqayyoo qabu, sagalee kakuu qabu. Waaqayyoon jireenya isaanii gubbaarratti hin beeku, hin amanatu, itti jiraatu. Garuu dhukkuba lamxii qabamanii jiru. Namni dhukkuba lamxii qabu bara kakuu moofaa keessatti magaalaatti ol galuun irra hin jiraatu. Hawaasa keessa jiraachuun irra hin jiraatu. Balbalatti ittifama. Achitti wanni barbaadu isaaf kennama. Garuu Waaqayyo gaafa waaqarraa ka'u waan tokko godhe. Isaan halkan dimimmisa galgalaa keessa beela jalaa baqachuuf, hiyyuma jalaa baqachuuf, du'a jalaa baqachuuf gar warra Sooriyaatti musaan adeeman waan isin ajaa'ibu keessaati. Dimimmisa halkan isan yommuu isaan adeeman Waaqayyo Gooftaan waa tokko godhe waaqarraa. Maal godhe Waaqayyo jettanii?
kottee miilla isaanii faana miilla isaanii waaqayyo faana fardeen baay'ee godhe faana loltoota baay'ee godhe waaqayyo warra kamitti warra Sooriyaatti warra abbaa qabeenyaatti warra abbaa lafaatti warra humna qabanitti warra qabeenya qabanitti dhageessisuu jalqabe gaa waaqayyo haleluuyaa waaqayyo sagalee dhageessisee sii lola namni lolamaa jirtu hafuurri kee kan lolamu gaa'elli kee kan lolamu jireenyi kee kan lolamu nagadi kee kan lolamu galgala kana barii kana guyyaa kana waaqayyo sagalee ergee sii lola iddoo hin gadhiisin amanadhu gooftaa kee lorraba shiila laboora naman seeniyaa amanadhu Yesuusin dukkana kee ibsa hidhaa kee sirraa cira hiyyuma sirraa cira cubbuu sirraa cira lamxii sirraa cira maaliyaadha lamxii ta'e kan si qabatee jiru sammuu kee qabatee kan jiru gola kee qabatee kan jiru Yesuus ittan dhufa jedha haleluuyaa Yesuus ittan darbeedha haleluuyaa kanaaf yeroo isaan itti baqachuutti itti gara sanatti baqatan yookiis gara warra Sooriyaatti baqatan warri Sooriyaa immoo lubbuu isaanii oolfachuudhaaf dimimmisaa halkanii godoo isaanii dhiisanii warqee isaanii dhiisanii farda isaanii dhiisanii baqachuutti ka'an jedha haleluuyaa baqachuutti ka'an jedha sababni isaayyuu waaqayyotu warra dadhaboota bukkee dhaabate humna isaa mul'isa akkana jedha Faarsaan boqonnaa 12 lakkoofsa 5 irratti yoo dubbifattan dhaqxanii akkuma dubbate waaqayyo warra gadadamoo irratti humnaan kan ka'an waan jiraniif warra wanta barbaachisaa dhabanii waan aadaniif waan jiraniif ani ammanan ka'a gargaarsa akka isaan argataniif jedha haleluuyaa yeroo nuun keessa jiru yeroo aaduuti xinnaanin aada guddaanin aada mootummaan aada wallaalaanin aada beekaanin aada hiyyeessin aada sooressin aada eenyu laata kan namaa dirmatu eenyu laata kan namaa qaqqabu Yesuus Kiristoos isa hafuura keenya caalaa nutti dhiyaatu isa kan dafee sii qaqqabu isa achi mana yaalaa keessatti kan si qaqqabu daggala keessatti kan si qaqqabu lafa qonnaa keessatti kan si qaqqabu mana barumsaa keessatti kan si qaqqabu qilleensarra galaana keessa duumessa keessa tuun jedhi iddoo ati jirtutti kan si qaqqabu Yesuus Kiristoos michuun amanama kanaaf waaqayyo hin ka'a waa'ee lafa keenyaaf waaqayyo hin ka'a waa'ee biyya keenyaaf waaqayyo hin ka'a caliin jedhu ammanan kaa'edha waaqayyo ammanan kaa'edha waaqayyo nan faradachuu isaati nan lolachuu isaati nan dubbadhachuu isaati maqaan isaa bara baraan eebbifamu addunyaa keenya keessatti waaqayyo hin jiru warra jedhani isaan dhibamaniiru waaqayyo harrayyuu jira boris jira bara baraan jiraata oh haleluuyaa Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan isuma sanadha maqaan isaa bara baraan eebbifamu hin jijjiiramu namni hin jijjiirama mootummaan hin jijjiirama biyyi hin jijjiirama Yesuus Kiristoos hin jijjiiramu seenaa namaa jijjiira maqaan isaa bara baraan olola jedhu kanaaf waaqayyo baraaf yeroo fida yaabboloota ko baraaf yeroo isaan kun wal faana deemu jedheera barri ol ka'an jira barri gadi bu'an jira barri beela'an jira barri quufan jira barra wallaalchifaman jira bara beekaman jira barri dhokatan jira barri mul'atan jira barri sooroman jira barri hiyyooman jira barri hiyyooman jira barri sooroman jira barri muudaman jira bara muudamarraa mulqaman jira bara muudamarraa bu'an jira eenyumtuu addunyaa kana gubbaarratti bara baraan dhaabatee hin hafu Yesuus Kiristoos isa muudamni isaa hin mulqamne muudamni isaa harkaan fuudhamne isa duwwaadha maqaan isaa haa eebbifamu kanaaf waaqayyo warra gatamaniif baraaf yeroo fida eeggadhu Yesuusin barri kan keeti eeggadhu Yesuusin yeroon kan keeti yerootti afaan hiikkattuun dhufa yerootti misraachoo himtuun dhufa maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu kanaaf yaa obboloota koo har'a iddoo biyya lafaa kana keessa amma yeroo kanallee cinqii keessa kan jirtan dhukkuba keessa kan jirtan mana hidhaa kan jirtan qilleensarra dhagaa kan jirtan galaanarra dhagaa kan jirtan iddoo qonnaa keessan gola keessan mana keessan keessatti dhagaa kan jirtan waaqayyoo warra gatamaniif baraaf yeroo fida isa kanaaf ani dhuga baatudha jireenya koo keessatti waaqayyo bara fida waaqayyo yeroo fida warra gatamaniif warra namni isaan gate warra biyyi isaan gate warra siyaasa isaan gate warra ikoonomiin isaan gate warra qabeenyi isaan gate waaqayyo gooftaan baraaf yeroo fida waaqayyo egaa baraaf yeroo fida yeroo jennu maal jechuu keenya laata fakkeenya kan nuuf ta'u macaafa Asteer boqonnaa 6 lakkoofsa 10 yoo dubbifattan Haamaan
mooticha wajjin utuu mari'achuudhaaf inni ol galuudhaaf jedhu biyya sana qabachuudhaaf lammii addunyaarra Yihudii kan ta'an ajjeesee fixee ofiisaa lafa dhaaluudhaaf biyya dhaaluudhaaf lafa qabachuudhaaf si'anni karoora qopheeffatu Waaqayyo calluma jedhe gaafa jalloonni mari'atan calluma jedha Yesuus abbaa xiiqee waan ta'eef dubbii fixachiisee haamaa erga hundumaa fixe booddee Waaqayyo waaqarraa hin ka'e marga Yoosiif haleluuyaa har'ayyuun ka'a Waaqayyo firdii jallateef hin ka'a dhugaa dhokateef hin ka'a dhiiga dhangala'eef hin ka'a lubbuu badeef hin ka'a qabeenya badeef hin ka'a kan ka'u nama miti Yesuus Kiristoos alfaa omeegaa isa ta'e isa bara baraan egaa obboloota koo Waaqayyo warra gatamanii baraaf yeroo fida yeroo jennu maal jechuu keenya bal'inaan kutaa isa taanu qabadhee torbee siniifan dhiyaadha sagalee kana akkasiin jajjabaattan amantiin keessan abdiin keessan akka inni haara'e abdii guddaan qaba bal'inaan akka walitti deebinuuf nuuf kadhadhaa isinii kadhannaa gooftaan Yesuus bara baraan isinaa eebbisu. Meloodu gaarii baate kaatu kakaabu figurra deebootu kolfiin taaboo'icha fuufe Waaqayyo yeeyyo tol qabuufe Gaatii dadhaboota inni baasu gargaaruuf ija mimmaan roobsu kuufamne bakkeenya dha'uufe laancite gadhiifamuufe kun reediyoo warra Wangeelaatti sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaanis immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Egaa gara sagantaa keenyaa isattaanutti immoo faarfannaa kanaan itti ceena. Akkuma sila simbeessisee faarfataa Efreem Iggazuuti keessummaan keenya har'a faarfannaan nammaa dhaggeeffannus faarfannaa isaa ta'a. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka waliin taatan amma sarara deebiin isin affeera. Qopheessaan sagantaa kanaa ana Roobsa Makkooti. Efreem har'aa waa'ee faarfannaa isaatii nu taphachiisaa ergaa sagalee waaqayyo keessa isaa kaa'ee nu hira akkasumas immoo faarfannaa nu dhageessisa. Efreem gara reediyoo warra Wangeelaatti baga nagaan dhufte.
guddaan gammada Efreemarraa addanatti wal arguu keenyaatti maqaan Waaqayyo Gooftaa Maccaa kan eebbifame haa ta'u. Faarfannaa kee baay'ee jaalladha. Ani baay'ee dhaggeeffadha faarfannoota kee. Waldaa keenya keessatti immoo taree atumtuu akka dhageessee si'a baay'eetiin waaqeffannaa hin faarfannaa. Yeroo darbe immoo dhuftee waldaatti baay'ee nu tajaajiltee Waaqayyo Gooftaa Maccaa si'a eebbisu warra Waaqayyo carraa nuu kennee stuudiyoo keenya keessatti wal agarre. Mee dhaggeeffattoota keenya wajjin wal baree Efreem eenyudha? Namooti baay'een tarii faarfannaa makee qofaa beeku ta'a. Mee wal baree dhaggeeffattoota keenya wajjin. Isa dura gaaffii kee duraa baay'ee carraa kana naa kennu keetti guddiseen galateeffadha. Baay'ee natti tolaa gammachuu keessa kootii ibsuun yaalaa isa jalqabatti. Efreem jechuun nama gooftaa isaa jaallatudha. Gooftaa isa fayyisaa jireenyaa godhee kanaan fudhadhe. Jalqabatti bara akka lakkoofsa warra Habeshaatti jechuudha. Bara 1984tti jechuudha. Magaalaa Dambidollootti fudhadhee bakki jireenyaa koo achi. Achumatti dhalatte. Achumatti dhalattee guddattee achumatti gooftaa fudhattee isa booda Waaqayyoon tajaajiluu jalqabdee ammas kunoo mana Waaqayyoo keessa jirta. Karaa baay'ee tajaajilta. Faarfannaadhaan hin tajaajilta. Gara CD meeqa baasteettama? CD lamman tokko baaseedha. Tokko remixiidha. Tokko originaliima. Tokko remixiidha. Waan akkasiiti. Gara CD lamaati jechuudha. Gara CD lamaati. Faarfannoota garuu baay'ee faarfatteetta. Mee egaa haasaa biraa keessa tuullitiin faarfannoota kee keessaa tokko kan jaallattu kan sitti tolee kan keessa kee dhufe tokko dhaggeeffattoota keenya dhageessisiitii isa booddee haasaa keenya immoo itti fufna. Tolee. Yaa Waaqayyo aangoo koo ansiin jaalla ergoo koo yaa gooftaa koo kattaa koo si waaqessa mootii koo yaa Waaqayyo aangoo koo ansiin jaalla ergoo koo yaa gooftaa koo kattaa koo si waaqessa mootii koo kan jajamte si waammadha Maariyaa diinaa siina noolaa masaraa koo foolchaa kootee kan hedduu teeksee kootee lakkaa'ee fetoo kan kee nan odeessa dinkeekee nan faarfadhaa maqaa kee nan faarfadhaa maqaa kee yaa Waaqayyo aangoo koo ansiin jaalla ergoo koo yaa gooftaa koo kattaa koo si waaqessa mootii koo yaa Waaqayyo aangoo koo ansiin jaalla ergoo koo yaa gooftaa koo kattaa koo si waaqessa mootii koo kan jajamte si waammadha Maariyaa diinaa siina noolaa masaraa koo foolchaa kootee kan hedduu teeksee kootee. Guddaa namatti tola maqaan Waaqayyo Gooftaa Maccaa kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Waaqayyo tiksee keenya Waaqayyo tiksee kootii itti faarfattee guddaa namatti tola. CD laman baaseette eega CD keessa lammaffaa baasteetii inni remixii natti fakkaata akkuma nutti himte. Bara baay'eetu lakkaa'ame dasii faarfannaa dhiisaa jirta moo attami dubbiinsa? Kunillee gaaffii gaariidha. Aniyyuu gamani irra luuccaa jiru reefu naaf galaa dhufe yeroo mancarraa argadhetti faarfannaa yookaan akkuma sila naan dubbatte waliin dubbanne faarfannaa irratti xinnoo xiyyeeffadheen jiru isuma dhugaa dubbachuu taanaani yeroo dhiyoodhaas itti faarfannaa haaraa barreessee faarsaas hin jiru. Garuu yaada isaana keessa jira kana nama xiyyeeffadhee yookaan luuccaa irra jiru sagalee Waaqayyoo lallabuu irratti kadhata irratti amantoota alaaf keessa jechuun Oromiyaa keessa jiranis biyya alaa keessa jiranis bilbilaan kadhachuudhaanii
bilbilaanis namoota tokko wal quunnamee waa'ee jiru waaqayyo kan hojjechuudhaan itti fufeen jira. Kanarratti amma xiyyeeffannaan kun guddaan sagalee waaqayyoo barsiisuu lallabuu irratti ta'ee jira natti fakkaata gaafa ta'e ilaalu. Gama hafuura qulqulluu keessa kootti gaafa dhaggeeffadhutis isa kanarra luuccaa jira. Garuu carraan argadheen yeroon jiraate dura waaqeffadhee saba waaqayyoo wajjin gitaara bakka jirutti argadhee yookaan kiiboordiidhaani. Isa kan biraa tajaajila kan biraatti itti fufaa jira jechuudha. Tajaajiltootni baay'een lallabdootni baay'een faarfattoota akka isaan turan beekamaadha. Malee gadda addanuma istuudiyoo kana keessatti hojjetaa wangeelaa Abdii Magarsaa wajjin haasa'aa turre. Yeroo seenaa sana taphachiisu Abdiin nama kaaseetii baay'ee baasedhayyuu. Yeroo natti faarfannaa beekamaa itti qabsiisi. Abidda fuuraa jedhu anaaf faarfatee naan jedhe. Amma garuu faarfatu CD sin baasu garuu kallattii biraatiin tajaajilaa jira. Afoorqiin fudhatte reediyoo keenya irratti si'a baay'ee nama lallabaan nu tajaajiludha. Garuu Afoorqee nama faarfataa ture yookaan nama faarfatudha CD baay'ee baasee. Egaa waaqayyo faarfannaa keessaan nama jalqabsiisa jedheen yaada. Garuu tajaajilli faarfannaa immoo kan dhaabbatus miti. Isa sattuma nuuf ufta jedheen amana. Mee faarfannaa tokko nu dabaliiti? Haasaa keenya muutti fufna. Baay'ee natti tola. Gaafate akkas jettu yooma mana gaafata roobsanii faarfannaa tarii namitti eebbifamu namni xinnoo garaana maalii ta'ee jedhee yookaan nama wajjiniin akkaan saba waaqayyoottiin walii wajjin waaqeffannu kan namni xinnoo jaallatu faarfannaa waaqayyoon hakinni keessaa yoo abbaa caalta isa jedhudha. Isa waliin faarsina galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Ambiraan barbadu nageessa Yesuus ko si biraanaaf dhufaa ifni jireenya ko yaa burqaa jireenya abdii nama baay'ee waan baay'ee naaf ta'ee siinana nuuf kan yaa nama baay'ee dhala argee naa ife fuullikee wooyyuma guyyaan baay'ee dhala argee naa ife fuullikee yeegaa naa ife fuullikee yoo abba caalta yoo haadha caalta kan akka kee hin argine barbaadamus hin jiraanne oo abba caalta yoo haadha caalta kan akka kee yoo abba caalta yoo haadha caalta kan akka kee hin argine barbaadamus nuti Efreemii waliin goone kana qofaa miti isattaan immoo torbii qabannee dhiyaanna.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan siyaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwtevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin